Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa ani Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Mariin abbootii amantaa naannoo Oromiyaa waliin dhimmoota garaagaraa irratti magaalaa Adaamaatti geggeeffameera. Dabalata oduu kana akka taanutti qindaa'e. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa Obbo Kaffaloo Tafarraa marii abbootii amantaa mata duree mootummaa ida'amuu fi dhaabbilee amantaa jedhuun geggeeffame kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin biyya nageenya waaraa itti fufiinsa qabdu ijaaruu fi dhaabbileen amantaa gahee adda durummaa kan qaban ta'uu kan dubbatan torban kana keessa. Hojii mootummaan biyya jabduu hundaaf taatu ijaaruu fi eegalee keessattis dhaabbileen amantaa gahee isaanii baachuu akka qabanis Obbo Kaffaloon dhaamaniiru. Maricha irratti abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa argaman hirmaatanii jiru. Koomishiniin anniisaa niwukileeraa Itoophiyaa fi Itaaliin teekinooloojii niwukileeraa nagaatiif oolu irratti walta'iinsa cimaa uumuu fi marii bu'uuraa Finfinneetti mari'ataniiru. Dabalata oduu kanaa Shifarraa Bashuu akka taanutti qindeesse. Koomishinarri Koomishinii Anniisaa Niwukileeraa Itoophiyaa Obbo Saandokan Dabbabaa filannoowwan anniisaa biyya keenya keessatti anniisaa niwukileeraa murteessaa fi filannoo tarsiimoo ta'uu himan. Anniisaan niwukileeraa dhiyeessii elektirikaa amansiisaa ta'e dhiyeessuun warshaalee gurguddoo fi guddina indaastirii biyyattiif humna inni qabu olaanaadha. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Itaalii Seemii Faabriis biyyi isaanii qorannoo fi teekinooloojii niwukileeraa keessatti muuxannoo bal'aa qabdu Itoophiyaaf qooduudhaaf qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Itaaliin damee kana deebistee tarsiimoo anniisaa ishee keessatti galchuuf qorannoo gochaa waan jirtuuf fedhiin biyyoota lamaanii kun walitti dhufeenya diinagdee fi saayinsii cimaa uumuuf bu'uura ta'as jedhameera. Mariin kun tattaaffii Itoophiyaan teekinooloojii niwukileeraa faayidaa nagaatiif oolchuu gochaa jirtu caalaatti akka deeggaruu amanameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa fayya qabeessa gama hundaan dorgomaa ta'uun guddina dinagdee biyyaa keessatti hirmaannaa guutuu qabu horachuu fi xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira. Dabalata oduu kanaa Shifarraa Bashuu akka taanutti qindeesseera. Haaluma kanaan biiroon fayyaa Oromiyaa sosochii hawaasaa duula talaallii ittisa dhibee laamsheessaa marsaa 5ffaa bara kana gaggeessaa jira. Sagantaa kanarratti argamuun haasawaa kan taasisan Daayirikteerri hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannoo fayyaa biirichaa Obbo Gammachuu Shuumii pooliyoon dhibee daddarbaa miidhaa qaamaa fi gaaga'ama lubbuu hawaasa keenya irra qaqqabsiisu ta'uu ibsaniiru. Duulli talaallii dhibee pooliyoo marsaa 5ffaa kun akka Oromiyaatti bitootessa 18 hanga bitootessa 21 bara 2018tti kan gaggeeffamu ta'uu ibsanii daa'imman waggaa 5 gadii hundi talaallii kana akka fudhataniif hawaasni bal'aan qooda isaanirraa eegamu bahuu akka qaban kan dhaaman torban kana keessa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tibbana har'aaf qabannee dhiyaannee asuma irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Tiiktookii, Yuutuubii, Teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan hanga deebinutti nagaan nuuf tura.